ummata walitti qabame irraa ta'uun baay'ee gammachuu addaan nutti dhaga'ama. Hani allahu wali usratihi abbaa fi haadha isaatiifis isaafis jimmaafis Itoophiyaadhaafis hani allakum jenna. Akka kana dorgommii quraanaatiin fuulduratti ijoolleen dhufuun gammachuu guddaadha. Kun jajjabeeffamuu qaba, jajjabaachuu qabna, wal jajjabeessuu qabna. Rabbi isin irraa haa jaalatu, isin warri dhuftanis galatooma, isinis galatooma. Tamsaasa Islaamaa miidiyaa barakaa. Hundi keessanuu warri quraanaa jecha baatan galatooma, Rabbi isin haa galateeffatu. Mucaa keessan simachuu jecha quraana simachuudha. Quraana simattanii waan isiniin jennu hin qabnu guutuun keessanuu sheekii keenya majlisa magaalaa Jimmaa irraa eegalaate hundi keessanuu galatoomaan isiniin jedha. Rabbi isin haa barakacheessu. Allahu akbar, maasha Allah. Maasha Allah, uummanni Naasir Abdurrahmaan simachuudhaaf asitti argame. Sunis dorgommii quraanaatiif biyya Taanzaaniyaa deemuudhaan sadarkaa keessa seenee haala bareedaadhaan nuuf deebi'ee jira. Marree bakkuma jirtan teessanii Allahu akbar maasha Allah akkasiin jettan asirraan isin affeer. Yeroo caalamni munkaraataa fi muuziqaa garaagaraa warra munkaraatotaa simatuudhaaf deemu haala kanaan faayamee bareedee namoonni gariin asii alatti daangifaman malee namoota hedduudha quraana simatuudhaaf nama quraana simatuudhaaf haala kanaan jidduu keenyatti argamanii jiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Carraa kanatti fayyadamuudhaan namoonni dandeettii quraanaa qaban ijoolleen keenya warri tajwiida danda'an hifdiilee garaagaraa danda'an carraa kanatti fayyadamuudhaan itti siqatanii akka biyyoota alaa irratti nu dorgomuu danda'an. Asumaan biyyi keenya biyya ulamaati, biyya du'aatotaati, biyya xuffaatotaati, biyya diiniiti. Akka nu agarsiitu biyya diinii akka nu taatu asumarraan hunda keessan kabajaan isin gaafannaa. Miidiyaan barakaa nu jidduutti argamuudhaan waan kana haala bareedaadhaan fuudhee biyyaan nu ga'uudhaaf kabajni kan miidiyaa barakaas asuma itti fufaa. Ergalaatii YouTube, Facebook, wantoota garaagaraa seenaatiin maatii nuuf ta'a jenna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu faana jiraattan. Bifa ajaa'ibaatiin marree kunoo abbootiin qabeenyaa naggaadonni adda addaa beektonni fi ulamaawwan garaagaraa bifa kanaan abbaa quraanaa abbaa carroomee biyyoota alaa keessatti Itoophiyaa irraa deemee carraa bareeda keessa seenuudhaan kan dhufee simannaadhaan haala kanaan fudhatee galaa jira. Hordoftoonni miidiyaa barakaa turtiin keessan nu faana akka ta'u marree uummanni akkuma mul'atu kana kellaan alattis daangeffamuudhaan haala sanatti simannaa ajaa'ibaa gochuudhaan dhaabatee eegaa jira. Allahu akbar, Allahu akbar. Quraana rabbiiti yaasana asaa jaalu karaa nabiyyeeti karaan karaa jaalu nama jaa qalbiitiin gaffa geessee laalu namni kana baree gardeemu wallaalu waan kalqameef beekan yoo quraana laalu khalifa ardiiti isa duniyaa dhaalu kan jedhe ilaahi kan kallaqe maalu kan rabbee ajaalu arraa boriif tola nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu jaala. Allahu akbar, Allahu akbar. Simannaa quraanaatiif Allahu akbar. Akkas haala kanaan babbareedee karaarra sochootti jira. Biyya duniyaa jirra har'a hiree qabda boriif gaariidha waa baruunsi fayyada gaafadhu qoradhu mee baabadha. Haala kanaan ulamaawwan dhiyaatonni simannaa majlisii magaalaa Jimmaas galatoomaa jenna. Naggaadota magaalaa Jimmaatiinis ulfaadhaa jennaan. Dargaggoota magaalaa Jimmaatiinis ulfaadhaa jennaan. Hundi keessanuu Rabbi isin haa barakachiisuun. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayyakumullahu wa bayyaakum. Hayyakumullah. Faguutiin barbaaddu waliin jirta gandaa jibbuuf jaallachuufis dura beekuu qabda. Beekanii baqachuuf wallaaluu waladdaa waa beekuu waan miidhumaaf biraa qabda. Abdurrahman Nasir Abdurrahman. والآن مع الفرع أصغر الحفاظ والمتسابق الأول عبد الرحمن ناصر عبد الرحمن من إثيوبيا. السؤال الأول: استعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ من قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم. Musliimoonni bakkoota garaagaraa keessatti daawwachaa jirtan carraa kanatti fayyadamuudhaan akka maasha Allah jettan mucaa keenya Abdurrahman Sheekh Naasir Abdurrahman simannaadhaaf haala kanatti bahee hawaasni lafiitti isin argitan kanaaf duuba kanaan simannaa isaanii irra jira. Allahu akbar, Allahu akbar. Anis
تراك تفيدمي اسم كان جرات كوت دو غمدادام نمني قران ربي تفين غمندي مالوما غمدري نمني قران سمندي مالوما سمتري الله اكبر لتحيات كلام الله جل وعز قران ربي سمتودان مسلمون جدي كي يترجمون دكيسن بغا غمدن يسمعوا أبا عبد الرحمن شيخ ناصر هذا عبد الرحمن gammachuukana rabbiin isiniin ga'uudhaaf akkasin alhamdulillah jettan garaadhaan numa beekna rabbi barakaa isin yaa godhu allahu akbar anuu gammadee aasaan harkaa badee isinuu akkam taatun isiniin jedha hordoftiin keessan faanaa jira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر تمساس إسلاما ميديا بركة مداس ربيدا كنو حركة كمالي ساتي هو غردك تمساس إسلاما